Egaan waaqayyoo isiniif haa ta'u kunni luba gammachuudha. Yeroo darbee walitti fufii isaanii waa'ee jireenya duuka buutummaadha yookaan waa'ee jireenya Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'uu Gooftaa Yesuus keessa jiraachuudha. Maal akka inni fakkaatu, maalitti akka waamamne, akkamittiin isa geggeeffamnu wal duraa boodaan amma kutaa 7tti waliin ilaalaa turre. Amma kutaa 8tti waliin ilaalaa turre. Kutaa inni arraa waliin ilaallu kutaa isa dhumaati. Innis immoo waa'ee jireenya hafuura bilchaataa dubbata. Gooftaa Yesuus Kiristoos kan inni itti nu waame jireenyatti nu waame yeroo darbe ilaalaa turre. Jireenya kana keessa immoo guyyaa guyyaatti keessa jiraanna. Jireenya guyyaa guyyaatti keessa jiraannu kana immoo hafuura waaqayyootiin geggeeffamnee ayyaana waaqayyoo keessa akka jiraannu sagaleen waaqayyoo natti dubbata. Inni kun egaa sagalee waaqayyoo keessaas amma yommuu dubbifannu waanta arginu jireenya ijoollummaadhaa jira. Jireenyi itti guddannee jireenyi bilchaataan immoo jira. Isa kanatu arra guyyaa arraa waliin ilaallee kana booddee barsiisa kanaan xumurree kutaa isa kanatti dabarra. Kanaaf guyyaa arraa gara sagalee kanaa akka dhannuun barbaada. Jireenya hafuura bilchaataa. Jireenya hafuura bilchaataa attamtiin qabaachuu dandeenya yookaan immoo jireenya hafuura bilchaataadhaan maal jechuudha. Gaaffiin lammaffaan immoo jireenyumti hafuuraadha safara qaba. Safaruu dandeenya jireenya hafuuraa keenya maal akka ta'e yookaan sadarkaa maaliirra akka jiru safaruu hin dandeenya. Hin danda'ama hin danda'amus. Gar tokkoon hin danda'ama maaliif jireenya hafuuraa jireenyatti jiraanna guyyaa guyyaatti keessa jiraanna wanta ta'eef iji isaa hin argama. Bu'aan isaa jireenya hafuuraa sanarraa hin argama. Garuu gadi fageenyatti hariiroo nuti waaqayyo wajjin hin qabnu hafuura qulqulluu wajjin hin qabnu Gooftaa Yesuus Kiristoosii wajjin hin qabnu kan argu kan beeku kan safaree argu hafuuruma qulqulluudha. Isa kana namni ija isaatiin safaruus hin danda'u arguus hin danda'u. Kanaaf yommuu waa'ee jireenya hafuuraa haasofnu eeggannaadhaan haasawutu nurra jira. Keessumaa waa'ee hafuura jireenya hafuuraa guddachuu isaa yookaan bilchina isaa. Kanaaf fakkeenyaan jalqabuu barbaada guyyaa irraa maal akka inni ta'e. Waa'ee jireenya hafuuraa maal akka inni ta'e bilchinni isaa maal akka inni ta'e fakkeenyaan hin jalqabuu barbaada. Jireenya keenya keessatti waa'ee jireenya hafuuraa yommuu haasofnu iddoo guddaa kan itti kennuun nurra jiru waa'ee hubannaa ayyaana waaqayyooti. Jechuun akkamittiin gara Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufnu. Jechuun jireenyi keenya jireenya ayyaana waaqayyoo keessa amantiin jiraachuuti. Jireenya ayyaana waaqayyoo keessa amantiin jiraachuu suni jireenya keenya kallattii isaa geddara. Hafuura keenya kallattii isaa geddara. Yommuu inni jireenya keenya qalbii keenya hafuura keenya guutummaa isaa kallattii isaa geddaru gaaffiidhuma hin qabu jireenya keenya keessa waan baay'ee ni mul'ata. Hammam akka nuti jireenya hafuuraa keenyatti guddanne hammam akka jireenya hafuuraa keenya geddarame hammam jireenya hafuuraa keenya waaqayyoo wajjin akka walitti hidhate isa kana hubachuu hin dandeenye. Fakkeenya tokkoon macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko fudhattee akka waliin ilaallu barbaada. Inni kunis immoo gaaffii dargaggeessa sooressa tokko fakkeenya kana fudhannee waa'ee jireenya hafuuraa bilchaataa fi hin bilchaatinii fakkeenya kana erga ilaallee booda kutaa kanatti akka dabarruun barbaada. Inni kunis immoo Maatewos boqonnaa 19 keessa jira. Dargaggeessa tokkotu gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufa. Boqonnaa 19 lakkoofsa 16 irratti ilaaluu dandeessu. Dargaggeessi kuni nama amantiitti jiraatudha. Akka sagalee sanarraa dubbifannutti. Nama abboommii waaqayyo saba Israa'eliif kenne. Guutummaatti akka hubannaa isaatti yookaan akka shaakala isaatti eegee keessa jiraatudha. Haa ta'uyyuu malee eegee keessa yoo jiraatu malee qalbii isaa keessa hafuura isaa keessa wanti hafe tokko jira kan jedhutu itti dhaga'ama ture. Kanaafitu gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufe. Gara Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufee gaaffii gaafate. Gaaffii inni qabu waa'ee jireenya bara baraa dhaaluuti. Gaaffii qaba isaaf. Amantiidhuma keessa yoo jiraatu malee seera waaqayyo sana akka abboommii kunnani kakuu moofaa keessatti kenname sana eegee yoo jiraatu malee gaaffii qaba ture. Inni kun ga'aa miti kan jedhu. Jireenya keenya keessatti inni kun ga'aa miti kan jedhu yoo jiraate gaaffiidhuma qabu jireenyi keenya sadarkaa ijoollummaarra kan jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoositti akka hin guddanne gara ayyaana waaqayyootti akka jireenyi hafuuraa keenya ga'aatti hin guddanne nutti mul'isa. Namichi kuni dhufee gaafa inni gaafatu gara mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf maal gochuutu nurra jira jedhee gaafate. Deebiin Gooftaa Yesuus Kiristoos deebisee fi garaana maal jedha Gooftaa Yesuus Kiristoos waaqayyoodha. Waaqayyo immoo hafuura namaa qalbii namaa qoree arguu hin danda'a. Jireenya isaa keessa kan jiru hin arga ture. Kanaafitu dhaqiitii abboommii kunnanii eegii ittiin jedheen. Ennaani namichi
Isa kana ammaa ijoollummaa kootii kaaseen eegaa turetti jedhe. Of gaa'aadha. Fixeera isa kanaa jedhe. Garuu fixuu koo kanatu hafuura koo quubsuu hin dandeenye. Kanaaf yoo wanti hafee jiraate wanti natti himtu qabdaa jedhe gaafate. Ennaan sadarkaa lammaffaatti gaafa inni ilaallu maalitti jedhaani? Egaa akkas ta'e abboommii kun hunduma isaa eddeetti ergii ta'ee dhaqiitii qabeenyaa kee warra deeganii warra hiyyeessaaf hiriitti jedhe. Namicha kutaa kana gaafa dubbifnu kutaa sanarraa gaafa dubbifnu dhanni jallasa gaafa dubbifnu lakkoofsa 22 warraa maal jedha? Dargaggeessichi qabeenyaa guddaa qabu waan tureefi dubbii kana yommuu dhaga'ee gaddee dhiisee achi adeeme jedha. As keessatti yommuu ilaallu namichi kun akka amantii Yihudaatti nama ga'aadha, nama beekaadha, nama jireenya amantii keessatti godhate. Maaliif namni abboommii kun guutummaatti eege gaaffiidhuma qabu nama addaa ta'utu jira. Yoo teenyee ilaalle garuu abboommii kurnan kana keessaa guutummaatti hin eenne. Waa'ee nama jaallachuudha nama akkasaati. Waa'ee hiyyeessa yookaan nama biraa jaallachuu qabeenyaa isaa namaa hiruu Waaqayyo waaqa tokkicha waan hunduma olitti jaalladhu isa jedhu boqonnaa tokkorras jiru hojiirra nooshin. Ofiisaa keessatti yommuu teenyee ilaallu namichi kun ga'aa itti fakkaachuu danda'a. Jireenya hafuura isaatii ga'aa itti fakkaachuu danda'a. Yommuu hafuura Waaqayyoo jala dhaqu, yommuu sagalee Waaqayyoo itti dubbatu garuu akka inni ga'aa hin taane qalbii isaa keessatti argina. Kanaaf jireenya ijoollummaa keessa jira. Namni jireenya ijoollummaa keessa jiru immoo asii achi garagalee waan baay'ee ilaaluu hin danda'u. Dhumarratti kan baay'ee nama gaddisiisu gaaffii isaa kana gaafatu iyyuu malee deebii dhumarratti tun argatiin baay'ee sokke. Kana booddee bartooti na'ani namichi kun ergi akkas ta'e maaliif 23 irratti ergasii Yesuus bartoota isaatiin akka jedhe ani dhuguma isinitti himaa namni sooressi mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Gaalli qaawwal immoo keessa ba'utu salphaadha jedhe. Jechuun namni ani ga'aadha jedhu namni waan hundumaa qaba jedhee jireenya hafuura isaa keessatti yaadu mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Maaliif ayyaana Waaqayyoo keessatti dabarsee jireenya isaa hin laanne. Amantii seeraa keessa jiraachaa jira jechuudha. Amantii seeraa keessa jiraannee tasuma guddachuu dandeenya. Amantii seeraa keessa yommuu jiraannu jireenya mucucoo jiraanna. Biyya keenyatti na yaadadha mucucooni tabba yaabbattaniitu achi gadi mucucaattu. Ol yaabbattu yommuu isin ol yaabbattanii amma tokko ol baatanii gajjallaadhuma sanatti gadi deebitu. Jireenyi hafuuraa namaa ayyaana Waaqayyoo keessatti gargaarsa Waaqayyootiin ta'a. Guddachuun isa keessatti ta'a. Isa kana hubachuu kan dandeenyu Waaqayyoon waa gargaaru. Mata duree kana keessatti dubbachuu barbaada. Dhumarratti yommuu bartooti gaaffii kana gaafatanii akka jedhan Yesuus immoo gara isaaniitti ilaaleedha. Kun namootaaf hin danda'amu jedhe. Waaqayyoof garuu wanti hundumtuu hin danda'ama jedhe. Waa'ee jireenya hafuuraa keessatti guddachuudha. Waa'ee hafuuraa keenya keessatti bilchaachuudha yommuu dubbannu qoodinni olaanaa fi inni dhaabbatan kan Waaqayyooti. Nuti garuu qooda keenya qalbii keenyaaf hafuura keenya amantiidhaan Waaqayyotti kennannee wanta sagaleen Waaqayyoo nutti himu amantiidhaan gochuuf keessa jiraachuu keessatti guddanna. Inni kun immoo guyyaa guyyaatti ta'a. Kanaaf kutaa kana yommuu dubbisu hafuura keenya keessatti of ceephoo duwwaatu hin ta'in yommuu sagaleen Waaqayyoo nutti dubbatu gara Waaqayyoo ilaaluu akka dandeenyu Waaqayyoo nu gargaaru. Gara ofii keenyaatu hin ta'in. Maaliif gara ofii keenyaa yoo ilaalle achi keessaa wanta arginu tokko iyyuu hin jiru. Achi keessaa ga'aa kan ta'ee nu jajjabeessee nu geggeessu hin jiru. Gara seeraa yoo ilaalle gaaffiin qabu ceephoo jala nu gasha. Ceephoon sun garuu gara Gooftaa Yesuus Kiristoosiin gara ayyaana Waaqayyoo keessa jiraachuu nutti agarsiisu akka ni danda'u Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf baayisu. Kanaaf egaa gara kutaa kanatti yoon deebi'ee jireenya hafuuraa bilchaachuun akkamittiin danda'ama? Inni tokkoffaani gaaffiidhuma qabu kan qalbii keenya keessatti beekuu nurra jiraatu jireenya hafuuraatti guddachuun akka jiru beekuu danda'u nurra jira. Jechuun Gooftaa Yesuus Kiristoos keessa guyyaa guyyaatti jiraachuutti akka waamamne. Guyyaa guyyaatti jireenya ayyaana Waaqayyoodhaa shaakaluutti akka waamamne isa beekuu danda'u nurra jiraata. Isa kana hin beeknu taanaan guddachuu hin dandeenyu. Qorontoos isa duraa boqonnaa 13 lakkoofsa tokkorraa akka jedha. Mucaa kootti akka mucaatti nan dubbadhaa akka mucaatti nan mucummaa kootti akka mucaatti nan dubbadhaa akka mucaatti nan yaada jedha. Akka mucaatti sababii nan kenna ture jedha. Amma garuu ergaan nama ga'aa ta'ee akka mucaatti jiraachuu dhiiseera jedhetu Phaawulos dubbata. Jechuun yeroo tokko jireenya hafuuraa koo keessatti jireenya ijoollummaa keessan ture.
Gaaffii qabu gara amantiitti gaafa dhufnu sadarkaa jalqabaati waan ta'eef shaakalli keenya amantiin keenya gabaabaadha. Haa ta'uyyuu malee guyyaa guyyaatti sagalee waaqayyoo yommuu dhaggeeffannu dhaggeeffachuu duwwaa muumine sagalee waaqayyoo sana yommuu shaakallu guddachaa adeemna. Fakkeenya gabaabaa waa'ee jaalalaan fakkeenya qabeessatti mu barbaada. Fakkeenyaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos nama hundumaa akka jaallannutti nu waame. Akkuma isa jaallanne akkuma inni ofitti nu qabe nama hundumaa akka ofitti qabnu. Tarii baay'een keenya arra gara Gooftaa Yesuus Kiristoos yommuu dhufnu waa'een jaalalaa horaayiziniin isaa gabaabaa ta'uu danda'a. Namuma keenya maatii nu bukkee jiru yookaan immoo namoota nu wajjiniin walii galan. Garuu sagalee waaqayyoo yommuu dhaggeeffannu guyyaa guyyaatti waaqayyo horaayizinii keenya nuuf bal'isaa deema. Maatii keenya firoota keenya duwwaatu hin ta'in namoota ormaa diinota warran waliin galle kana hundumaa ammachuu jaallachuu danda'uu obsuu akka dandeenyu guyyaa guyyaatti waaqayyo keessatti nu guddisa. Inni kun immoo guyyaa tokkotti ta'uu hin danda'u. Guyyaa lamatti ta'uu hin danda'u. Jireenya keenya guutummaa kan keessatti guddannudha. Jireenya hafuuraatti guddachuun immoo kan inni dhufu sagalee waaqayyoo irraati. Sagalee waaqayyoo kana gaafa dhageenyutu sagalee waaqayyoo kun jireenya nu keessatti uuma. Guyyaa guyyaatti nu guddisa. Garuu gaaffiin koo kutaa kana keessatti akka walii jilaal maaliifitu baay'een yookaan immoo ijoollummaatti maaliif hafnaa yookaan immoo warri kaan immoo maaliif guddatu. Fakkeenya Gooftaa Yesuus Kiristoos Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11-15tti dubbachuu barbaada. Maaliif ijoollee taana yookaan maaliif jireenyi hafuuraa keenya si'a tokko tokko baay'ee maachurii ta'aa bilchaataa adeema. Si'a tokko tokko immoo jireenya ijoollummaa keessatti hafa. Isa kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee sagalee waaqayyoo dhaga'uudhaan dubbata. Sagalee waaqayyoo irraa ala jireenya hafuuraa keenya kan guddisuu danda'u kan gabbisu hin jiru. Shaakalli keenya iyyuu gabbisuu hin danda'u. Shaakalli keenya shaakaluma keenya. Garuu sagalee waaqayyoo sanaa jireenya keenyatti dabalannee yommuu guyyaa guyyaatti keessa jiraannutu guyyaa guyyaatti hafuurri keenya sammuun keenya qalbiin keenya ayyaana waaqayyoo keessatti bilchaachaa adeema. Kanaafitu Phaawulos yeroon ijoolleen ture akka ijoolleettan sababii kennaa jedha. Amma garuu ani nama guddaa ta'eera. Amma garuu jireenya hafuuraatti bilchaadheera. Jireenya hafuuraatti waanan bilchaadhee fi qulqulleessee adda baasee waanan beekuu fi amma akka nama bilchaateettan dubbadha jedha. Jireenya hafuuraa keenya akka hin guddanne kan godhu ijoollummaatti kan hambisu akkaataa nuti itti sagalee waaqayyoo dhageenyudha. Akkaataa nuti sagalee waaqayyoo laphee keenya keessatti qabannedha. Akkaataa inni sagalee waaqayyoo jireenya keenya keessatti iddoo qabudha. Isa kana Luqaas boqonnaa 8 lakkoofsa 11-15 irraa xanii ilaaluu dandeessu. Fakkeenya waa'ee sanyii facaasuudhaa dubbata Gooftaa Yesuus Kiristoos. Waa'ee sanyii facaasuudhaa dubbateettu fakkeenya garaagaraa fudhatee yeroo sanyiin karaa bukkee ba'u, yeroo sanyiin garaa dhagaarra bu'u, yeroo sanyiin lafa qoraattii keessa bu'u, yeroo sanyiin lafa gaariirra bu'ee biqilu dubbate. Ennaani hiikisa maayinii kana nuuf ibsi jedhanii bartooti gaafatan. Kana booddee yommuu ibsu waa'ee karaa bukkeedhaa fudhatee namooti tokko tokko sagalee waaqayyoo tigatiin kennanidha. Iddoo ittiin laatanidha. Akka wanta sanyiin nuti facaafnu karaa bukkee bu'eeti. Dhugumaan jireenya keenya keessatti sagalee waaqayyootti iddoo hin laannu yoo ta'e guddachuudhuma hin dandeenye. Jireenyi keenya jireenya bilchaataa hafuuraa qabaachuu hin dandeenye. Sagalee waaqayyootti utuu iddoo hin laatin. Sagalee waaqayyoo utuu akka inni nutti dubbatuuf laphee keenyaaf hafuura keenya bannee ittiin kennin. Utuu sagalee waaqayyoo fuula keenya dura hin kaa'atini takkaadhuma jireenya bilchaataa qabaachuu hin dandeenye. Inni isa kanaa kan inni dubbatu keessatti. Kanaaf isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyoon hunduma keenya nu gargaara. Inni lammaffaa waa'ee garaa dhagaa dubbata. Jechuun garaa dhagaa jechuun gara jabina duwwaa utuu hin ta'in lafa waa tokko guutummaatti keessatti biqiluu hin dandeenye jechuudha. Gadi fagaachuu hin dandeenye. Amma fakkeenyaaf biyya keenya fudhattanii sanyii yoo facaaftan lafa cirracha lafa dhagaarra yoo facaaftanii gadi fageenyatti hidda godhachuu hin danda'u. Si'a tokko tokko jireenyi keenya akka kana ta'uu danda'a. Waan hundumtuu sinsinnii duwwaa ta'a. Waan hundumtuu waanuma amma nu gammachiisu, waanuma amma nuti tolu, waanuma amma miira keenya kakaasu, waanuma amma qalbii keenyaaf hafuura keenya fuudhee adeemu. Garuu yeroo baay'ee keessan turre. Yeroo baay'ee sagalee waaqayyoo jala hin teenyu. Yeroo baay'ee sagalee waaqayyoo kun anaaf arra maal jedha, bor maal jedha, jireenya koo guyyaa guyyaa keessatti maal jedha jennee dhuma iddootti ilaalu. Kanaaf jireenya hafuuraatti bilchaachuun hin danda'amu. Isa kana dubbata fakkeenya kana fudhate. Inni sadaffaan immoo waa'ee lafa qoraattiidha fakkeenya fudhate dubbata. Lafa qoraattiidha. Jechuun jireenya keenya keessa fakkeenyaaf yaaddoo, sodaa, hiyyummaa duwwaa miti soorummaa, qabeenyaa, aana malee
jireenya keenya keessa wanti garaagaraa kana fakkaatan kan jiranii yoo isaan dhugumaan iddoo guddaa qabu ta'an jireenya hafuuraa bilchaataa jiraachuu danda'u. Maaliif sagalee waaqayyoo nu keessatti hudhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nurraa deemu kun. Maaliif yeroo hundumaa lafa qalbiin keenyaaf hafuurri keenya irratti hidhame jiraanna. Qalbiin keenyaaf hafuurri keenya yaaddoo irratti yoo hidhame sagalee waaqayyoo iyyuu hin dhageenyu. Sagalee waaqayyoo iyyuu yaaddoo keessaa dhageenya waan ta'eef sagalee waaqayyoo waa'ee yaaddoo keenyaa nutti dubbata malee waa'ee sagalee waaqayyootti jiraachuu sanatti itti ilaannu. Maaliif yeroo hundumaa yaada keenya dura kan jiru kan gatii itti ilaanne kan nuti humna guddaa goonee fudhanne yaaddoodha waan ta'eef yookaan immoo qabeenyaadha yoo ta'e yookaan immoo sooruma yoo ta'e isaan kun jireenya hafuuraa bilchaataa akka hin qabaanne hudhanii warra qabanidha. Maaltu jireenya koof jireenya kee keessa jira laata? Arra kan jireenya hafuuraatti akka hin guddanneef hudhee kan nu qabe. Si tokko gaafachuun baay'ee gaariidha. Kutaa kana keessatti yeroo barumsa kana finnu akkaataa itti jireenya hafuuraa spiritual growth assessment goonu namoota warra barbaadaniif websaayitii keenya irratti qopheessinaan ka'a. Akkasumas immoo waldaatti distribuutiin godhe ilaallee jireenyatti akka ilaaluu dandeenyuuf. Inni kun egaa eksternaalii karaa alaa kan ittiin of ilaaluu dandeenyu ittiin of safaruu dandeenyudha. Inni olaanaan garuu dhuga ba'umsi inni olaanaan hafuura waaqayyoo gooftaa Yesuus Kiristoos bira jira. Haa ta'u iyyuu malee inni ala ba'ee jireenya keenya keessatti mul'achuutu irra jira waanta ta'eef. Guddachuun maali? Maali waa'ee ijoollummaa yommuu haasofnu waa'ee guddinaa haasofna. Maal jechuudha jireenya hafuuraatti guddachuu jechuun? Wanta ja'a dubbadheen yeroo biraatti deebina wanta ta'eef waan ja'an dubbachuu barbaada. Inni tokkoffaan Kiristoos keessa jiraachuudha. Jechuun isa gooftaa Yesuus Kiristoos na keessa jiraadhaa natti qabama sagalee koo keessa jiraadhaa jedheedha. Sadarkaa tokkoffaatti sana. Utuu sagalee waaqayyoo keessa jireenya Kiristoos nuuf kenne waamicha isaa sana keessa hin jiraatiin jireenya bilchaataa qabaachuun hin danda'amu. Inni lammaffaan immoo sagalee waaqayyoo sana jiraachuu isa dhageenye sagaleen waaqayyoo isa nutti dubbatu isa dhugaa nuuf ba'u isa hafuura keenya keessatti guyyaa guyyaatti nutti himu utuu hin jiraatiin hafuura bilchaataa qabaachuun hin danda'amu. Sagaleen waaqayyoo jaalladhu jedha utuu hin jaallatin. Sagaleen waaqayyoo dhiisaa utuu hin dhiisin. Sagaleen waaqayyoo danda'a utuu hin danda'in. Sagaleen waaqayyoo obsa qabaadhaa utuu obsa hin qabaatin. Sagaleen waaqayyoo nama tajaajilaa gadi bu'aati utuu nama hin tajaajilin guddachuu nama hin dandeenye. Bilchinni hafuuraa isaan kana keessaa dhufa. Sagalee waaqayyoo sana shaakaluu guyyaa guyyaatti jiraachuu keessaa dhufa. Inni sadaffaan kadhannaa amantii jechuun kadhannaa amantiidhaan guute. Si tokko kadhannaan keenya waaqayyoon ajajuu fakkaata. Jechuun yaada keenyatu waaqayyoon dura keenyeetu waaqayyoon immoo kadhannaa keenyatti hiinee waaqayyo akka inni wanta nu barbaannu nuuf godhu gaafanna. Inni kun isa afaan Ingiliffaatiin wish jedhan yookaan hawwiidha. Kadhannaan waa'ee hawwii miti. Kadhannaan waa'ee waaqayyoon abdachuuti. Kadhannaan waa'ee waaqayyoon abdachuu amantii keessattis immoo waaqayyoon eeggachuutii fi isa keessa jiraachuuti. Isa kana hubachuu kan dandeenyu waaqayyoon nu gargaaru. Inni jireenya hafuura bilchaataa inni arfaffaan keessuma jireenya guddachuu inni jedhu guddin hafuuraa kan ittiin safarru kan ittiin mul'atu waa'ee obboloota wajjin qajeelaatti jiraachuuti. Jireenya amantii keessatti. Inni kuni iddoo giddu galeessa kan qabudha. Jechuun namni asii ol waaqayyo wajjin hidhamee obboloota isaa naannoo isaa jiru wajjiniin walitti hidhamee tokkummaa hafuuraa sana keessatti sagalee waaqayyoo shaakalee jiraachuu hin dandeenye nama jireenya hafuuraatti hin guddannedha. Sadarkaa olaanaatti jireenya kan safarri jireenya guddina hafuuraa keenya bilchina isaayyuu kan safaramu isa nuti amantoota walii wajjin hin jiraannu keessatti. Vaakiyuumii keessatti safaruu hin danda'u. Vaakiyuumii keessatti mul'achuu hin danda'u. Kanaaf waa'een jireenya hafuuraatti guddachuu yookaan immoo bilchaachuudha. Kan inni irraa mul'atu inni tokkoffaan waa'ee jireenya amantii tokkummaa amantootaa keessatti qabnudha. Isa kana hubachuu akka dandeenyu waaqayyoon hunduma keenya nu gargaaru. Yeroo biraatti deebina. Jireenya dhuga ba'umsaa. Jireenya dhuga ba'umsaa jechuun waan lama of keessaa qaba. Tokkoffaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'utti jiraachuu gochaa keenyaan haasaa keenyaan dubbachuu keenyaan maal fakkaata jireenya keenyarra. Namni yommuu nu argu maal arga? Inni kun jireenya keenya keessatti barbaachisaadha. Waa'een guddina hafuuraa, waa'een jireenya guddina hafuuraa isa kana wajjin walitti qabamee jira. Obboloota tajaajila jechuun amantoota tokkummaa amantootaa walii keenya tajaajilu gadi buunee aarsaa baafnee tajaajilu isa keessatti safarama gaa. Kanaaf ijoollummaaf guddachuu kan jedhu wal bukee qabnee yoo ilaalle isaan kana keessatti safarree hubachuu dandeenya
jechuudha. Egaa sadarkaa tokkoffaatti jireenya hafuura bilchaataa horachuudha jireenya ijoollummaa keessaa ba'uun jechuudha. Jireenya ijoollummaa hafuuraa keessaa ba'uun. Isa kana hubachuu kan dandeenyu Waaqayyoon nu gargaara. Inni lammaffaani hubannaa keenya guddifachuudha. Sagalee Waaqayyoof hubannaa qabnu guyyaa guyyaatti yoo hin guddanne jireenya hafuuraa keenya taakkuma tokko deemuu hin danda'u. Qorontoo isa duraa isuma amma dubbifan Qorontoo isa duraa boqonnaa 14 lakkoofsa 8 akka jedha. Obboloota nana jedha. Yaada keessanitti warra ga'an ta'aa malee mucoolii hin ta'inaa jedha. Hama hojjechuutti garuu akka daa'imootaa ta'a jedha. Jechuun gargar baasnee beekuutu nurra jira. Gargar baasnee beekuu duwwaatu hin ta'in immoo shaakaluutu nurra jira. Hubannaan keenya egaa kan guddatu sagalee Waaqayyoo isa dhageenye sana dubbifachuu, qorachuu, jiraachuu. Dubbifachuu, qorachuu, qalbii keenyaan, sammuu keenyaan, hafuura keenyaan jiraachuu isaan kana of keessaa qaba. Isaan kana utuu hin qabaatin jireenya hafuuraatti bilchaachuun hin danda'amu. Inni sadaffaani jireenya hafuuraa bilchaataa horachuun inni sadaffaani Kiristoosiin fakkaachuutti dhama'u. Gooftaa Yesuus Kiristoos na duukaa bu'aa jedhe. Na duukaa bu'aa jechuun isaa ani karaa isaa isinitti agarsiiseera. Daandiin irra adeemamu akkaataa itti irra adeemamu garatti adeemamu isinitti agarsiiseera jechuun isaati gar tokko. Gooftaa Yesuus Kiristoos nu dura deema nuti isatti aannee isa hordofna jechuudha. Akka itti isa hordofnu immoo biyya lafaa keessatti jiraatee nutti agarsiiseera. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ta'uu hin dandeenye. Garuu duuka buutota isaa ta'uu dandeenya. Maaliif sagalee Waaqayyootu akkas jedha wanta ta'eef gara kanatti nu Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 13-15 dhannee yoo laallee ilaa akka jedha. Kunis hamma hundumti keenya tokkummaa amantii ilma Waaqayyoo beekuu amantoota ga'an taanee guddina safara guutummaa Kiristoos bira hamma geenyutti ta'a. Kottaa karaa hundumaa gara isa mataa nuuf ta'e Kiristoositti hin guddannaa jechuun Gooftaa Yesuus Kiristoositti guddachuu keessa jiraachuu sagalee isaati gan. Sammuu keenya keessatti isa yaadnu hawwii keenya yookaan mini isa namni biraan nutti himini. Isa sagaleen Waaqayyoo waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos jedhu. Isa sagalee hafuurri Waaqayyoo sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaa nuuf ba'u nutti dubbatu sana isa keessatti guyyaa guyyaatti itti qabamnee isa jiraachuudhaaf jireenya hafuura bilchaataan isa keessaa argama. Jireenya hafuura bilchaataan sammuu keenya yookaan hawwii keenya duwwaatu hin ta'in shaakalaa wajjin walitti qabatee jira. Inni afaffaani dhugaa sagalee Waaqayyoo gadi fageenyatti beeku. Utuu dhugaa sagalee Waaqayyoo gadi fageenyatti hin beekini guddachuu hin danda'amu. Si'a tokko tokko jireenya keenya keessatti hafuurri keenya akka inni hin bilchaanne akka jireenya hafuuraa keenyaa bilchaatee ija hin godhanne kan godhu kan danqan tokko isa kanaa. Sagalee Waaqayyoof iddoo laachuurra wanta namni biraan dubbate namni biraan haasa'e yookaan namni biraan nuuf abjootetu jireenya keenya keessatti iddoo qaba. Wanti Waaqayyo nuuf kenne gidduu keenya kan jiru sagalee Waaqayyooti. Sagaleen Waaqayyoo mataa isaati. Isatu nutti dubbata achi keessaa. Kanaaf guyyaa guyyaatti dubbifachuun, guyyaa guyyaatti qorachuun, guyyaa guyyaatti ilaaluun jireenya hafuuraa keenya bilcheecha. Maaliif biyya lafaa kana keessa wanta baay'eetu guutee jira jireenya amantii keenyaa kan qorani. Jireenya amantii keenyatti gaaffii kan ta'an. Isaan kanaaf nama bira yoo dhanne si'a tokko tokko gaaffii qabu nama bira dhaquun barbaachisaadha. Nama wajjin kadhachuun barbaachisaadha. Namoota sagalee Waaqayyoo beekan dhaggeeffachuun barbaachisaadha. Nuti garuu ofii keenya dhuunfaa keenyatti yeroo fudhannee sagalee Waaqayyoo qorachuun barbaachisaadha. Maaliif sagaleen Waaqayyoo nutti dubbata dhuunfaa keenyatti. Sammuu keenyaaf hafuura keenya mochumaan nuuf bal'isa. Ilaa akka jira sagalee Waaqayyoo. Nyaanni jabaan garuu kan warra ga'aniiti. Warri kunis immoo sammuun isaanii hojiidhaan bara hamaa fi gaarii gargar baasuu akka danda'aniif jedha jechuun sagalee Waaqayyoo kuni haala jireenya amma keessa jiru hamaaf gaarii gargar baafnee akka beeknu nu gargaara. Isa kana hamma hubachuu hin dandeenyetti, isa kana hamma dubbifachuu hin dandeenyetti jireenya hafuuraa bilchaataa qabaachuu hin danda'amu. Si'a tokko tokko jireenya keenya keessatti akka nuti dhugaa sagalee Waaqayyootti gadi fageenya iddoo itti ilaannee dubbifanne waan baay'eetu nu danqu. Waan baay'eetu jireenya keenya keessatti dhufanii nu danqu. Yeroo jechuu dandeenya. Yookaan immoo ilaalchumti keenya iyyuu danqaa ta'uu danda'a waa'ee akkaataa qorannaa sagalee Waaqayyoodha. Hubannaan nuti qabnu, shaakalli nuti qabnu. Isaan kun hundumtuu walitti dabalamanii akka nuti jireenya xobbee jiran. Qorannaan nuti qabnu kun sammuudhaaf garaan keenya yommuu walitti qabatu jireenya hafuuraa bilchaataa jiraachuu dandeenya.
Sammuudhuma keenya duwwaadhaan macaafa qulqulluu yoo qoranne ga'aas ta'uu danda'u. Garaa keenya keessatti jireenya keenya keessatti yoo ittiin jiraanne malee. Yommuu lamaan isaa wal fudhatu sammuu keenya keessatti inni hafuura qulqulluun nutti dubbatu beekumsi isaatii fi jireenya isa guyyaa guyyaatti jiraachuudhaan laphee keenya keessa qalbii keenya keessa hafuura garaa keenya keessa yommuu inni wal simatu yommuu kana kan nuti namoota bilchaatodha. Isa kana hubachuu kan dandeenyu nu haru waaqayyo yaala sana hubata. Maaliif si'a tokko tokko wallaaluma keenya irraa kan ka'e jireenyi keenya jireenya hafuuraa keenya qoramsa keessa gala bilchinni iyyuu nutti irrata. Raafamni garaa garaa gaafa nutti dhufu ammuma raafamne ammuma wallaallee amma waan hundumaa gannee galagallee adeema. Fakkeenyaaf namicha jalqaba fudhadhe. Namichi sammuu isaa keessatti beekaadha se'ee of yaada. Yookaan immoo waan hundumaa godheera jedhee yaada. Garuu inni hin beeku ture. Maaliif? Waa'ee waaqayyoo iyyuu hin beeku. Waaqayyo kan ayyaana isaatiin nama simatu. Waaqayyo kan ayyaana isaatiin nama geggeessu. Ayyaana waaqayyoo keessatti guddachuun akka nurra jiraatu. Waan hundumaa duratti amantii fi waa'een ayyaana waaqayyoo akka inni dursu hin beeku ture. Kanaafituu gaaffii qaba ture jireenya isaa keessatti. Gaaffiidhaan godhe maal? Hojjetee dhama'eetu garuu mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni danda'a. Wanti hafe jira laata? Inni kun duuka boomsa miti. Inni kun amantiidha. Amantiin immoo kanumaan goote yeroo hundumaa amantiin dhama'ina duwwaadha. Waan tokko keessa jiru. Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaan bu'uun garuu dhama'isa miti. Amantii isa ayyaanaan waaqayyotti nu waame sana amanneetu fudhannee gammachuudhaan tasgabiidhaanitu ayyaana waaqayyoo keessa akkaataa hafuurri qulqulluun itti nu geggeessetti keessa jiraanna. Yommuu kana gaa hafuurri guddina hafuura keenya isa kanaan mul'achuu hin danda'a. Kanaaf galgala battala kana akka of gaafannu hin barbaadu. Eessa jira jireenya hafuuraa keenyatti? Inni sadaffaan qoramsa mo'achuudhaan. Isa kana ergaa Yohaannis boqonnaa 2:14 irraa dubbifachuu dandeenya. Keessumaa bilchinni amantii keenya inni ittiin safaramu bilchaachuun keenya kan inni ittiin safaramu qoramsa mo'achuudhaan. Yommuu qoramsi nutti dhufu gara kamiin ilaalla? Iyyadattu Iyoobiin qoramsa hamman hin jedhamne nutti dhufe. Yoo ta'e ilaaltan Iyoobii qoramsa sana waan isaas hin beeku keessaas hin qabu. Amantiin isaa iyyuu qoramsa guddaa keessa gale. Amantiin umta kan inni itti jiraate kan inni itti qalbii isaa itti kennee jireenya isaa itti dabarse hundumtuu gaaffii keessa gale. Yoo ilaaltanii hiriyooti isaa namooti afur dhufaniiyyuu jireenya kee keessa ilaalii waatu jira jedhanii itti himan. Ati manaasaa iyyuu gaaffii adda addaa kaaste. Ennaani kana booddee gara isaaniis ilaalee gara ofii isaas ilaalee gara haadha manaas ilaalee isaan kana hundumaa biraa deebii ga'an hin jiru ani garuma waaqayyoon ilaalaa jedhee dhumarratti wanta jedhe sunatti tola. Waaqayyo yoo na ajjeese iyyuu an isuma nama nadhaa jedhe. Amantiin kana caalu hin jiru. Waaqayyo yoo na ajjeese iyyuu an isuman amanadha. Jireenyi hafuuraa bilchaataan isa kana ga'a. Waan hundumaa garasitti gara waaqayyo ilaaluu danda'u. Gara gooftaa Yesuus Kiristoos ilaaluu danda'u. Lafa waaqayyo nama dhaabe dhaabachuu danda'u. Jireenyi hafuuraa bilchaataa isa kanaan safaramu. Jireenyi hafuuraa bilchaataa faawundeeshinii isaa wanta gatii hin baafne irra dhaabatee jira yoo ta'e akka nama mana cirrarratti mana ijaaree ta'an amantiin keenya akka kana ta'uu danda'a. Yommuu amantiin keenya akka kana ta'u raafamni garaagaraa gaafa dhufu waan hundumaa gannee waan hundumaa harcaafneetu iddoo keenya gadhiifnee waamicha keenya gadhiifnee wanta waaqayyo qalbii keenya hafuura keenya keessa nuuf kaa'e hundumaa harcaafneetu gara garaa keenya gara yaada keenya gara abjuu keenya gara isa nutti mul'ateetti baqanna. Egaa kanaan safarama bilchinni hafuuraa keenya. Jireenya hafuuraa keenyatti bilchaatoo yoo taane ga'oo yoo taane akkuma asirratti macaafa Yohaannis isa duraa ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 2:14 irratti isin ijoollota nana jedha. Abbaa akka isin beektanii fi isiniif caafeera. Isin abboota nana. Isa jabaa jalqabee jiru san akka beektaniif isiniif caafeera. Isin dargaggoota nana. Isin jaboo akka taatanii dubbii waaqayyoo isin keessa akka jiraatu isa hamaasii akka mootanii fi isiniif caafeera. Isa hamaas mo'uu akka dandeenyu waaqayyoon argama. Biyya lafaa kana keessa gaafa jiraannu isa hamaa ta'e isa jireenya hafuuraa keenya quucarsu isa gadi nu qabu isa nuti akka nuti gadhiifnee gooftaa Yesuus Kiristoosiif hin jiraanne isa waaqayyotti nu waame obboloota keenya maatii keenyaaf akka hin jiraanne jaalala waaqayyoo itti nu waame sana keessa waliif dhiisuu waliif danda'uu isatti waaqayyo nu waame sana keessa aarsaa baasuu isa waaqayyotti nu waame sana keessa akka hin jiraanneef isa hamaa biyya lafaa isa qalbii keenya jireenya keenya
gadi qabu mo'uu akka dandeenyu Waaqayyo hunduma keenyaaf ayyaana isaa nuuf haa baayisu. Waaqayyo hunduma keessan haa eebbisu.